أبشركم الحمد لله اليوم صدر القرار اللي كلنا ننتظره على حر من الجمر. هذا القرار إذا عندك بلاغ هروب أو بلاغ تغيب عن العمل الآن تقدر تنقل كفالتك إلكتروني وبدون تدخل من أي أحد. كل المطلوب عليك الكفيل الجديد فيديو كان شير قد هندي كيسن فيديو كان والقبته جولي باين غافي غرغران نغافتو deebi'anii immoo obboloota koo gaafuman isinii deebise tokko deebitanii yoo nagaafattan ani gaafii saniif immoo deebii lama deebisuun anaaf ni ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan anis akkuma keessan hojii madaamitiin qaba malee hojii dhuunfaa kootii hin qabu. Sababa saniin yeroon argadhu irratti gaafii keessa yeroon isinii deebisu viidiyoo san dhaggeeffachuu dhabuudhaan deebitanii gaafuma san kan nagaafattan ni jirtu. Dhiifama naa godhaa jecha. Asumarraanis baga gammaddan. Baga gammannis keessattuu የመዳም ቅመሞችን seera haarawaa ba'e kanarratti wal qabatee ijoolleen hedduun immoo gaafii nagaafattan deebii quubsaas keessaa argattu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa nu wajjin turaa isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Egaa har'a kanan isinii qabadee dhufee baay'ee oduu gammachiisaa oduu baay'ee namatti toludha jechuudha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan obsaan dhaggeeffadhaa. Akkuma jalqaba sagalee dhageessanitti jechuudha. Egaa seerri haaroftis ba'ee jira. Osoo waa'ee seera haarawaan dubbatiin duratti gaafii obboloota keenya tokko siniif hin deebisa. Egaa obboleettiin keenya tokko akkana jetti. Ani ergan dhufee waggaa fi baatii ja'adha. Mindaa kuyyallee seeraan naaf kennu. Haala gaariidhaan naaf kennu. Haa ta'utii garuu madaamiin koo maal naan jetti yoo waggaa 2 fixxee na biraa hin galtuu waggaa 10 teessaa naan jetti kan jedhu. Inni itti aanu ani waggaa 2 xumuruu ga'ee jira. Garuu haa ta'u hanga ammaatitti madaamiin koo hiqaamaa naaf hin hojjechiisne. Hiqaamaa malee mana kana itti fufee hojjechuu nan danda'a. Ani waggaa 2 galuu hin barbaadu. Waggaa 1 dabaladhee 3 galuun barbaada. Garuu hiqaamaa malee dabalachuu nan danda'a kan jedhu. Inni itti aanu immoo paaspoortii kiyyarraa yeroo dhumatee jira. Paaspoortiin kiyya madaamii kiyyaan naa haaromsi yoo hin jedheen ishii jetti malee naaf hin haaromsitu. Maallaquma kiyyaanis ta'u naa haaromsiin jedhee kadhadhaa jira. Ishiin garuu ishii jetti malee naaf hin deebistu kan jedhudha. Egaa gaafii isa jalqabaatitti jechuudha. Yoo nan isinii deebii obboloota koo gola Arabaa keessatti yeroo hojjettanii wanni beekuu qabdan ni jira. Innis Arabdoonni amaleeffatanii amala isaanii waan ta'eef waggaa 10 na bira teechaa miti waggaa 15 na bira teechaa miti kan jedhan ni jiru. Egaa nuti nu ga'ee jira jireenyi biyya ormaa nu ga'ee jira galuu qabna jennee murteeffannee yoo gara biyya keenyaatiif hin galle Arabdoonni unkaan akka biraa galluu miti akka dhala isaanii tajaajilaa turre deebanii dhalli isaanii immoo heerumanii yookaan fuudhanii ilmoo godhatanii deebanii ilmoo dhala isaanii sanis yoo tajaajilles isaan ni jaalatu. Dulloomnee haga harkaan lafa qabanitti haga humni keenya nurra jirutti hanga hojjennee ta'u isaan tajaajiluu dandeenyutti Arabdoonni akka irraa galluu tasallee hin barbaadan. Kuni mallattoo isaaniiti waan ta'eef isaan hin galtan biraa jechuu hin beekan. Nu bira teechaa waggaa 10 teechaa waggaa 5 teechaa nuun jedhu. Maallaquma nuu kennas sallaalu malee jireenya ni jiraanna ittiin fakkaatu. Kanaafuu isaan afaan iyyaa jedhan malee murtoo kan fudhatee ofitti amanee galuun qaba jedhee murteessee biyya keetii ka'u simataa keetii malee Arabditti galisiin jechuu hin dandeessu obboleettii koo. Egaa isaan waan fedhan jechuu danda'u jechuudha. Maaliif isaan gaafa keessattuu nu jaalatan dalagaa keenya jaalatan. Ijoolleen tokko madaamiin xiyya na jaalatti akka malee na jaalatti kan jettan hedduu jira jechuudha. Madaamiin tasallee nama hin jaalattu kan nama jaalatu yoo jiraatillee waaqa tokkichaadha. Kan nama jaalatu kan yoomillee sin jibbine waaqayyoodha jechuudha. Isa dhugaadhaan garaa qulqulluudhaan abbaan keenya Yesuus Kiristoos waaqni keenya sirriitti nu jaalata jechuudha. Haa ta'utii garuu madaamonni humna keenya jaalatu malee namummaa keenya guyyaa tokkollee nu jaalatanii
hin beekan. Mee har'a sin jaaladhaa waggaa 10 na bira teecha sin jette mee torbee tokko osoo hin hojjetin na dhukkuba jedhee ciise akkasi jaalatan argita. Achirratti madaaluu dandeenya. Kun deebii kee ta'ee yaada. Kan itti aanu immoo waggaa 2 fixuu ga'een jira. Garuu hanga ammaa madaamin koo hiqaamaa naaf hin hojjechiiste. Ijoolleen kontiraata jirtan waa'ee hiqaamaa kanarratti irra deddeebi'atan isinitti himee jira. Ijoolleen kontiraata jirtan manni si fudhata sun kontiraata ta'e taanan waa'een hiqaamaa sin dhiphisuu hin qabu. Deebanii hiqaamaa hojjechiisanii waan sitti kennan tokkollee hin qabu waan ta'eef. Hiqaamaa namatti hin mul'isan jarri. Hiqaamaa fi paaspoortii du'aa badiidhaaf nu dhosu. Sababiin isaa fudhattee baduu dandeessi. Gizeera deddeebitee waa'ee hiqaamaa kana gaafattu maaliif na gaafatte jettee madaamintee shakkuu dandeessi jechuudha. Obboleettii to'anii ati kanachirraa mana sanii giddaajii qabdu waggaa 2dha. Waggaa 2 kee gaafa xumurte iqaamaa yoo si hojjechiisu baatte qaraaman kan lakkaa'u madaamitti malee si'ii miti. Mana sanii hin banne waan ta'eef mana san jirta waan ta'eef seerri kan itti murteessu ishee si fudhatte san malee sitti miti kun si dhiphisuu hin qabu jechuudha. Ati kaayyoon ati qabdu waggaa 2 kee kontiraata kee seeran biratti hojjechuudha. Waggaa 2 illee fixxee kontiraata illee yoo lammata sadaffaa illee dabalattee jettee akkasumaan itti fuftee waggaa 3 yoo achi kan teechu ta'e gaafa galtu waggaa 3 kee fixxee kontiraata kee fixxee yoo galtu hiqaamaa waa hundumaa kan si danda'e si galchu madaamii keeti malee si'ii miti. Kana sirriitti jala umurii beekii si sodaachinis sin jedha. Inni itti aanu paaspoortii koo madaamiin paaspoortii koo na haaromsuu didde kan jirudha. Paaspoortiin isaan ni beeku jechuudha ni ilaalu. Atama paaspoortiidhaaf dhiphata. Waa'ee paaspoortiitti irratti isaan naasaa addasiisadha. Paaspoortiin koo yeroo fixate jedhini dirqama immoo paaspoortiin kee haaromu malee biyya galuu hin dandeechu. Namni tokko biyya galuuf paaspoortiin isaa guyyaa 90 yookaan baatii 3 ofirraa qabaachuu qaba. Kana hin qabne taanaan ji'a 2 ofirraa yoo qabaate biyya tokko keessa ba'uu hin dandeechu jechuudha. Tajaajila guyyaa 60 ta'u ofirraa qabaate galuu hin dandeechu. Dirqama paaspoortiin tokko guyyaa 60 guutuusaa qabaachuu qabaa jechuudha. Inni itti aanu kanuma natti fakkaate gaafiin keessanii jechuudha. Egaa gaafii biraatiinis yoo jiraate ilaalee tanan viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Gaafii keessa sadiinii sinii deebee jedhee yaada jechuudha. Asumarraan gara viidiyoo fideettis yoonan sin dabarse jechuudha. Seerri ba'ee jiruuf seerri amma haarootti ba'ee jiru jechuudha. Ijoollee baay'een amma yeroo baay'ee koomentii jalattis na barreessitu iddoo garaagaraattis na barreessitu. Kafiilli tokko sin fudhatee seerri ba'ee jechuudha. Kafiilli tokko sin fudhatee dhiiras taatanii shamarranis taatanii namni tokko sin fudhatee yoo jedhe yoo hojii mana keessatiif dhufte hojii mana keessaa san dhiisanii hojii alaa hojjedhu yoo sin jedhanii akkasumas immoo mana isaaniitii si fudhatanii mana biraa hojjedhu yoo sin jedhanii madaamiin ta'e yookaan kafiilli keessuun ni qaxxaama. Qarshii biyya isaanii yookaan riyaala isaanii 100 qaxxaamanii akkasumas hanga waggaa 6 sarraatiin nyaatasumallee fidachuu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf dirqama fi mirga keessan sirriitti beekaa gola madaamii hojjetan. Ijoolleen mana ishiitii hojii yoo fixe deebi'ee bakka biraa deemi hojjedhu naan jettan baay'een keessa koomentii naa barreessitu. Diduu mirga qabdu. Mana keessa jirtan waan barbaaddan ajajuu mirga qabdi madaamiin teessan. Isinis immoo hojjechuu dirqama qabdu. Mana san keessaa fixxanii mana obboleettii ishii, mana obboleettii ishii, mana haadha ishii deemi hojjedhu yoo isiniin jedhan yoo ofii keessanii feetanii hojjettaniin alatti deemtanii hojjechuu hin qabdan. Yoo mindaa kasinii dabalan ta'e yookaan immoo mana san dhaxxanii dalagaa achitti maallaqni yoo kasinii herreegamu yoo ta'een alatti mana isheetii hojii fixxee mana erga hojii asii fixxee deemi achitti hojjedhu madaamiin jettu seera jala oolti waan ta'eef wanta tokko don sodaatiin seerattis dhiyaachuu hin danda'amaa jechuudha. Kanaafuu mirgaa fi dirqama keessan eegsifachuu gizee tokko laa jechuu jedhu isinitti barachuu qaba. Waan kana godhi jettee waan wayii wanta isin ilaallanne godhi yoo isin jette madaamiin jechaan laa jechuu jedhu isinitti barachuu qaba malee gizee hundumaa sodaattanii jala fiiguu sodaachuu jala kuskusjechuu hin qabdani jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maaliif jennaan seerri biyya ormaatis
isheedhaafis siifis qixxee dubbata. Kaddaamaadhaafis madaamiidhaafis qixxee bakka badiin jiru qofa ilaala waan ta'eef jechuudha. Ati mana isheetitti badii tokko hin godhin, dalagaa ishee hin didin, hojii mana sanii hin didin malee bakka biraa deemi hojjedhoo sin jette mirga tokkollee sirraa hin qabdu. Hojii mana keessaa yoo fixxe fakkeenya madaamonni tokko mazra'aa qabu, hoolota urfaa qabu, deemi achitti hojjedhoo sin jette diduu dandeessu. Ani hojii hoolatiif hin dhufne, hojii mazra'aatiif hin dhufne, kanan dhufe mana keessa hojjechuudhaaf hojii mana argan fixee ala deemee hojjechuu hin qabu jettanii diduu hin dandeessu. Garuu mindaa yoo isinii dabalan dhimma maallaqaati jettanii hojjechuu ni dandeessu siniin jedha. Seerota hedduutu jira waan ta'eef seerri biyyattiin ittiin bulmaata seera mataa ishee qabdi. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa viidiyoo namaa qabadhee dhufee kanuma fakkaata. Isinis immoo laayik sheer gochuudhaan na jabeessadha. Ijoollee maa akka miidiyaarra sin jalaa baduu barbaaddu moo akkan jabaadhee kana caala jabaadhee hojjedhee obboleewwan kiyya gargaaree kan rakkatan rakkoo keessaa baasee akkasin gargaaru barbaaddu moo akka miidiyaa kanarraa baduu barbaaddu warroonni na jaalattamme maal akkanaan jettani isintu beeka jechuudha. Walee haaluma kanaan nu jabaadhuuti nullee si faana jirraa nu hojjedhu warroonni jettanis ayi miidiyaa kanarraa badii suman jibbas kan jettanis hundi keessanuu yaada mataa keessanii asumarraa nu qooda jechuun affeerraa kooti. Egaa turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii.